OBN kabajamtoota daawwattoota keenya oduun keenya ammasitti fufeera. Duudhaa uummanni Oromoo qabu dhalootatti dabarsuuf xiyyeeffannoon hojjetamuu qaba jedhame. Godina Arsii Lixaa magaalaa Nageellee Arsiitti lammiin Ameerikaa tokko duudhaa sirna gadaan uummata Oromootti makameera. Abdullaaziz Kadir dhimma kanarratti waan qindeesse qaba. Oromoo biifaa si godhu, biiftuu ganamaa si godhu, bakkalchi bakka, deettuun hiikama. Sirna gadaa, sirna haqaa, gara bal'eessa, galaana shuushoo hin qabne, sirna kaan alagoomsee kabiraa ofitti hin qabne, ka lubbu qabeessaa fi lubbu maleessaaf illee da'oo ta'e, sirna waan dubbataa fi mul'ataa qofaaf erkoo hin taanetu faranjii booji'ee qoraa murtiin gosa maadadaa wal waamuun nama jaalalli Oromoo fide gammachuun simatan. Eebbisi maadada jedhee tana galuu fi sii gala. Ulfaadhaa guddaadhaa ilma nagayaa ilma buluu ilma waliin. Dargaggeessa maqaan dhalootaa Steenii Bileen jedhamutu maatii Oromoo biyya Ameerikaa jiraatu